oduu teenyaa jalqabaatiin fuula kaameeraa dura badeeraa jedhamuun waa'een isaa bal'inaan qoodamuu hordofee ministeerri muummee Abiyyi ani hin banne jechuun suuraa mul'atan. Kanaanis bulchaan Itoophiyaa torbaan lama booda mul'achuun rakkoo Suudaan kibbaa furuudhaaf akka hojjetan ibsaniiru. Oduudhuma wal qabatee fi masaraa biyyaalessaatii arra baheen ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmed obbo Geetaachoo Raddaa aangoorraa ifatti gaggeessaniiru. Abiyyi torbaan lama booda gama ummataatti deebi'uu gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Oduu biraatiin Itoophiyaatti ambasaadarri Israa'el waajjira muummee gamtaa Afrikaa keessaa ari'aman. Gamtaan Afrikaa Israa'el yakkamtuu ummata Filisxeem duguudeedha jechuun ambasaadara Israa'el kan magaalaa Finfinneetti argamu kana waajjira isaatii arra ari'eera. Galma gamtaa Afrikaatti salphina Israa'el mudate bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin bulchiinsi yeroo Tigraay bifa haarawaan gurmaa'u olaantummaa paartii tokko calaqqisiisuu akka hin qabne dhaamame. Kun du'a wayyaanee isa dhumaa agarsiisa jedhameera. Waldaan hayyootaaf ogeessota idil addunyaa Tigraay wayyaaneen amma booda ummata Tigraay fintaatu jedheera. Gabaasa guutuu isin biraan geenya. Oduu teenyaa xumuraatiin liqiin mootummaaf kennine hin jiru jechuun baankiin daldala Itoophiyaa ibsa baase. Ji'a lama dura baankiin biyyaalessaa mootummaa liqii fuudhe akka deebisu yoo gaafatu, baankiin daldala Itoophiyaa immoo gabaasa tibbana riippoortar baase haaleera. Akka moltan daawwattootaaf hordoftootaan olii Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Aga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin fuula kaameeraa dura badeeraa jedhamuun waa'een isaa bal'inaan qoodamuu hordofee ministeerri muummee Abiyyi ani hin banne jechuun suuraan mul'atan. Kanaanis bulchaan Itoophiyaa torbaan lama booda mul'achuun rakkoo Suudaan kibbaa furuudhaaf akka hojjetan ibsaniiru. Oduudhuma wal qabatee fi arruma masaraa biyyaalessaatii ba'een ministeerri muummee Abiyyi obbo Geetaachoo Raddaa aangoorraa ifatti gaggeessaniiru. Bulchaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmed guyyaa lamaan dabre waa'een isaa ijoo miidiyaa hawaasaa ture. Kunis bulchaan biyyattii takka kaameeraa irraa fagaatanii hin beekne tibbana kaameeraa dura baduu hordofeeti. Kaameeraa irraa fagaachuun ministeera muummee Abiyyi Ahmed torbaan lama dabreera. Kun akkamiin ta'e jechuun hedduun namoota gama miidiyaa hawaasaatiin gaaffii kaasan. Ministeerri muummee Abiyyis torbaan lama booda arra waajjiruma jiraachuu mirkaneessaniiru. Kanaanis pirezidaantii itti aanaa Suudaan kibbaa faana marii gooneerraa jechuun Abiyyi guyyoota lamaan dabre waa'een isaa miidiyaa hawaasaa gubbatti ijoo ta'uu hordofee of mul'isan. Bulchaan Itoophiyaa ibsaa gama fuula feesbuukii isaaniitiin baasaniin pirezidaantii itti aanaa Suudaan kibbaa kabajamoo Benjaamil Boolmeel harkaa ergaa obboleessa koo kabajamoo pirezidaant Saalvaa Kiir irraa fidanii dhufan fudhadheera jedhan. Pirezidaantii itti aanaa waliin haala gaariidhaan mari'anneerra kan jedhan Abiyyi rakkoo siyaasaatii fi nageenyaa Suudaan kibbaa si'anaa furuuf adeemsa naannawaa hunda hammate akka barbaachisu xiyyeeffannoo kennee kaaseeraa jedhan. Itoophiyaan murannoo deeggarsa uummattoota Suudaan kibbaatiif qabdu cimsitee itti fuftis jedhan Abiyyi Ahmed. Bara 2018 Saalvaa Kiirii fi Riik Maachaar akka araaraman namoota godhan keessaa tokko kan ta'e Abiyyi Ahmed ammallee rakkoo Suudaan kibbaatti as dhiyoo dhalate furuudhaaf kutannoo qabaachuu ibsuu isaaniiti. Bulchaan Itoophiyaa sababa malee arra miidiyaatti hin mul'anne. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmed torbaanota lamaan dabran fuula feesbuukii dabalatee guutummaatti kaameeraa irraa fagaachuun isaanii hedduu namootaatti yaaddoo uumeera. Tarii innis odeeffannoon kun bal'annaan as deebi'ee jedhu namoonni dhimmicha irratti yaada laatan. Oduudhuma wal qabatee fi arruma masaraa biyyaalessaa irraa ba'een ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmed obbo Geetaachoo Raddaa aangoorraa ifatti gaggeessan. Bulchaan Itoophiyaa Abiyyi pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa gaggeessuu ibsaniiru. Bulchaan Itoophiyaa kun barreeffama miidiyaa hawaasummaa isaanii gubbaatti afaan Tigreetiin qoodaniin obbo Geetaachoon nageenya argame itti fufsiisuudhaaf of eeggannoo olaanaa taasisaniiru jechuun jajan. Akkasumas hooggansa isaanii kana mootummaan federaalaa beekamtii akka kennuuf ibsaniiru. Oduu biraatiin Itoophiyaatti ambasaadarri Israa'el waajjira muummee gamtaa Afrikaa keessaa ari'aman.
Gamtaan Afrikaa Israa'el yakkamtuu uummata Filisxeem duguugde waan taateef jechuun ambaasaadara kana galma keessaa ari'eera. Waggaa tokko dura waajjiruma kana keessaa ari'amanii kan turan ambaasadarri Israa'el ammallee walga'ii Gamtaa Afrikaa irraa ari'amuu Aljazeeraan gabaaseera. Ganama arraa Itoophiyaatti ambaasadarri Israa'el Abrahaam Nugusee galma Maandeellaa waajjira muummee Gamtaa Afrikaa keessaa ari'amuu gabaasni Finfinneedhaa beekuun ni agarsiisa. Ambaasadarichi kan ari'aman biyyoonni Afrikaa hedduun walga'ii waggaa waggaan gaggeeffamu kan waa'ee duguuggaa sanyii Ruwaandaa irratti xiyyeeffatu irratti mari'achuuf wayita walga'anitti ture. Hirmaannaan ambaasadara Israa'el kun kan hin eeggamne ta'uu gaazexeessaan Aljazeeraa walga'ii kana irratti maddoota dippiloomaasii waliin dubbatan himaniiru. Qondaaltonni biyyoota Afrikaa hedduu irraa dhufan ambaasadarri Israa'el walga'ii sanarratti argamuu isaa mormuun hanga inni walga'ii sana gadhiisee deemuutti walga'ichi akka dhaabbatu taasifamee ture. Gama biraatiin Afrikaa Union yookaan Gamtaan Afrikaa ambaasadara Israa'el kana eenyu akka isa affeere adda baasuuf qorannoo gaggeessaa akka jirus himameera. Gamtichi ambaasadarri Israa'el tasuma galma kana seenuu hin qabu jechuun ibseera. Dippiloomatiin Israa'el kun walga'ii Gamtaa Afrikaa irraa yoo ari'amu kun kan jalqabaa miti. Guraandhala 2023 jilli Israa'el yaa'ii Gamtaa Afrikaa Finfinneetti gaggeeffame irratti hirmaachuuf erga galma seenee ari'amee ture. Yeroo sanatti Israa'el Afrikaa Kibbaatii fi Aljeeriyaan sarbama dippiloomaasii hamaa raawwataniiru jechuun himatte. Israa'el taatee Gamtaa Afrikaa keessatti raawwatamuuf yeroo hunda Afrikaa Kibbaaf Aljeeriyaa himatti. Keessumaa Afrikaa Kibbaa himatti. Afrikaan Kibbaa biyyoota addunyaa irratti argaman keessaa warra haqa Filisxeemiif lolu keessaati. Afrikaa Kibbaa biyyi addunyaa irratti dhiibbaa uumuu dandeessituun duguuggaa sanyii Israa'el Filisxeemota irratti raawwatteef mana murtii haqaa idil addunyaatti Israa'el himattee achi wal dhaaburratti argamu. Miseensonni Gamtaa Afrikaa 50 ol ta'an garuu duguuggaa sanyii Israa'el Gaazaa keessatti raawwachaa jirtu hordofe Israa'el tasuma Gamtaa Afrikaa seenuu akka hin qabne mormaa jiru. Miseensonni Gamtaa Afrikaa hojii bal'aan isaan hojjetan tokko kana jedhu xiinxaltoonni. Israa'el bara 2021tti akka biyya taajjabduutti Gamtaa Afrikaatti dabalamte. Gamtaan Afrikaa biyyoota isaa 50 cinaatti taajjabdoota waliin haga biyyoota 80tu walga'ii isaarratti hirmaata ture. Isaan keessaa Israa'el takka yoo taatu Israa'el erga Gaazaa keessatti yakka waraanaa raawwachuu eegaltee Gamtaa Afrikaatiin wal dhabdeetti. Oduu biraatiin bulchiinsi yeroo Tigraay bifa haarawaan gurmaa'uu olaantummaa paartii tokko calaqqisiisuu akka hin qabne dhaamame. Kun du'a wayyaanee isa dhumaa agarsiisa jedhame. Caasaan bulchiinsa yeroo Tigraay kan hunda hammatee fi walqixxummaa irratti kan xiyyeeffate akkasumas immoo olaantummaan paartii tokko kan hin calaqqisiifne akka ta'u waldaan hayyootaaf ogeessota idil addunyaa Tigraay hubachiiseera. Barri hojii bulchiinsa yeroo Tigraay mana maree bakka bu'oota ummataatiin waggaa tokkoof dheerachuu hordofee waldichi ibsa ebla 2025 jechuun guyyaa kaleessaa baaseen bulchiinsa yeroo naannichaa sadarkaa hundatti aangoo raawwachiisummaatii fi hooggansa guutuu ta'een hundeeffamuu akka qabu ibseera. Bulchiinsi godinaalee magaalota aanaleef gandoonni aangoo guutuu qabaachuu akka qabanis hubachiiseera. Caasaan haaromni kun hirmaannaa paartiilee siyaasaatii fi gareewwan hawaasummaa naannicha keessatti socho'an hunda hirmaachisuu akka qabu waldichi ibseera. Faayidaa waloo uummata Tigraay calaqqisiisuu qabaas jedhe waldichi. Itti dabaluudhaanis paartiin kamiyyuu murtii barbaade dabarsuudhaaf sagalee caalmaa qabaachuu hin qabu jechuun akeekkachiiseera. Uummata Tigraay irratti waraanni akka labsamu wayyaaneen amma booda godhuu hin dandeessu jedhe waldichi. Waldaan kun ibsa kenneen pirezidaantiin bulchiinsa yeroo aangoo akka barbaachisummaa isaatti qaamolee bulchiinsaa irra deebi'ee gurmeessuu dabalatee bulchiinsa yeroo hoogganuudhaaf aangoo ifatee akka kennamuuf gaafateera. Kana jechuun gareen wayyaanee ijaaramee fi waraana qabu naannicha akka barbaade akka hin goonee fi jedhan. Waldichi bulchiinsi yeroo haaromni gurmaa'e kun qajeeltowwan ijoo waliigaltee nagaa Piriitooriyaa hordofu akka qabu ibsuun mootummaa federaalaatii fi dhaabbilee naannoo Tigraay gidduutti tumsi bu'a qabeessi akka ta'us gaafateera.
Waldichi caasaan nageenya naannichaa to'annoo fi hordoffii siviilii jala ta'uu akka qabu eeruun dabalataanis caasaan nageenya haala idilee ta'een gurmaa'ee mootummaa siviiliitiin kan hoogganamu ta'uu akka qabu cimsee ibseera. Waraana Tigraay, poolisii fi milishaa gidduutti itti gaafatamummaa ifatti qooduun barbaachisaa ta'uu kan ibse waldaan kun waraanni Tigraay gahee humnoota nageenyaa siviilii idilee qooddachuus ta'ee fudhachuus hin qabu jedheera. Waldaan kun itti dabaluudhaan seera kabachiisuu yakka ittisuuf olaantummaa seeraa kabachiisuu dabrees nagaa uummata Tigraay eeguun itti gaafatamummaa poolisii naannichaa ta'uu qaba jechuun ibseera. Manni maree yeroo naannoo Tigraay akka cimu kan gaafate waldaan kun dhugumaan kan hunda hammatee fi qooda fudhattoota hunda kan bakka bu'u ta'uu qabas jedheera. Manni maree yeroo kun aangoo seera baasuu eegsisuuf aangoo baajataa waliin wal qabatu qabaachuu qaba jedhe waldichi. Dameewwan siyaasaatii fi hawaasummaa Tigraay keessatti socho'an hundi isaanii miseensota irraa dhufanii fi bakka bu'ummaa qabaachuu qabus jedhe waldichi. Manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii idilee 22ffaa Ebla 1/2025 gaggeeffameen bara hojii bulchiinsa yeroo Tigraay waggaa tokkoof dabalataan akka dheeratu labsii fooyya'insaa raggaasisuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Oduu teenya xumuraatiin liqiin mootummaadhaaf kenne hin jiru jechuun baankiin daldala Itoophiyaa beeksise. Ji'a muraasa dura baankiin biyyaalessaa mootummaan maallaqa bira jiru yookaan liqaa bira jiru akka deebisu wayita gaafatu baankiin daldala Itoophiyaa ibsa arra baaseen tasuma liqaa mootummaadhaaf hin kennine jedheera. Baankiin daldala Itoophiyaa bara baajataa kanaas ta'e kana dura mootummaadhaaf kallattiidhaan maallaqni liqeesse tokkoyyuu akka hin jirre hubachiise. Mootummaan baankota biyya keessaarraa sanada karaa baankii biyyaalessaatiin gurgurtaadhaaf dhiyaataniin ala kallattiidhaan hojmaata liqaatis ta'e muuxannoo kan hin qabne ta'uu hubachiiseera. Kun haala kanaan osoo jiru gabaasa raawwii hojii baatiiwwan 8 dabranii baankiin daldala Itoophiyaa mana maree bakka bu'oota uummataatti koree dhaabbii dhimmoota dhaabbilee misoomaa mootummaatiif dhiyeesse irratti hundaa'uun gaazexaan riippoortaraa gabaasni bitootessa 28 2017 baasee dhugaa jirurraa kan fagaate ta'uu ibseera. Akka fakkeenyaatti mootummaan idaa birrii tiriliyoona takka baankii daldala Itoophiyaa irraa liqeeffatee qaba inni jedhu odeeffannoo dogoggoraatii fi gabaasicha keessatti waan hin dhiyaanne ta'uu akeekeera baankiin daldala Itoophiyaa. Waggoottan 15 dabran liqaan parsantiin 92 dhaabbilee mootummaatiif kenname yaanni jedhus yaada dogoggoraa ta'uu baankichi hubachiiseera. Gabaasni dhiyaate akka agarsiisutti baatiiwwan 8 darban qofa maallaqa liqaadhaan kenname birrii biiliyoona 200 fi biiliyoona 64.65 keessaa parsantiin 85 dhaabbilee dhuunfaaf kan kennamanidha jedhama. Liqaan dhaabbileen misoomaa mootummaa liqeeffatan idaa mootummaan kallattiidhaan ofiif liqeeffate osoo hin taane idaa dhaabbilee misooma garagaraa ta'uu himeera. Akkaataa bulchiinsa diinagdee goorootiin mootummaan liqaa yeroo gabaabaatis ta'e yeroo dheeraa baankota daldalaarraa kallattiidhaan liqeeffatu hojmaanni kan hin jirre ta'uu baankichi hubachiiseera. Dhugaan jiru kana ta'e osoo jiru akkaataa riippoortarri itti gabaase dogoggora jedhe baankiin daldala Itoophiyaa. Gabaasa dubbiftoota burjaajeessee fi dhugaarraa fagaate jechuun gabaasa riippoortar dura akka dhaabbatu baankiin daldala Itoophiyaa hubachiiseera.